naannoo Tigraayitti dirooniin duraanii gara bahaatii fi gara Maqaleetti deddeebi'aa turte. Amma garuu gara Maqaleetirraa baatee gara dhiyaa gara Aksum Shireetti deddeebi'aa turte jedhanarraa kanaanii dirooniin konkolaataa tokko kan aangawoonni Tigraayittiin deemaa jiranii rukuttee jirti jedhamee jira. Haa ta'u malee diroonii kana keessa nama nagaa 6tu jira jedhameera. Kanaaf iddoo garaagaraatti haleellaa gaggeessitee jirti. Haga ammaatti kaleessa akka isinitti himnetti namni 140 olii haleellaa diroonii kanaan uummanni nagaa dhumee jira. Ammas egaa kanumatu itti dabalee jira. Akkasitti itti fufee jennaan uummanni addunyaa waa tokko jechuun isaa hin oolu. Egaa ayyaanni kunis erga darbeen booda waa gochuun isaanii hin oolu fakkaata. Hundumaafiyyuu kanatu jira kuni. Ittaanee humni Human Rights Watchiin lammiileen Tigraay hidhamaa jiru jedhee jira. Human Rights Watchiin akka ibsa baasetti lammiileen Tigraay 1,000 ol ta'anii gara Saudiitii gara biyyattii erga geggeeffamaniin booda mootummaan Itoophiyaa akkuma isaan biyya seenaniin hidhee jira jedhee ibsa baasee jira. Kun egaa mootummaan keessattuu dhalattoota lammii Tigraay ta'anii iddoo kamitti iyyuu taanaan adamsee akka qabuu fi akka hidhuudha. Kana caala sanyummaan hin jiru. Kana caala nama sanyummaa isaatiin yookiin immoo saba isaatiin adda baasanii saba isaatiin irratti xiyyeeffatanii waan gatii Tigraay ta'e qofaa fi hidhuun yakka akkas sana caala hin jiru. Lammaffaa jeenosaayidiidhas kuni akka jeenosaayiid intentionitti ilaalama. Kanaaf egaa namni baay'een kanatti mufateera. Kanumaan dhaggeeffattoota keenya oolmaa Oromiyaatti deemna. Oolmaa Oromiyaatiin oduu hin mirkanaayin tokkoon Jeneraal Balaayi Siyyum qabame kan jedhu dhageenyee jirra. Oduu kana egaa hin mirkaneeffannee garuu namoonni garaagaraa namoonni itti dhiyeenyan beekanaa jedhanii poost gochaa jiru, tiwiit gochaa jiru. Isumaa fuuneeti yoo dogoggora ta'ee ijarraa nu hambisaa. Kanaaf gochi kuni yoo dhugaa ta'ee waan baay'ee nama ajaa'ibuudha. Keessattuyyuu loltoota bilisummaatii fi waan hamilee guddaa kennuudha. Mootummaa biyyattii sana immoo yookiin mootummaa hamilee Abiyyi garmalee kan cabsuudha. Egaa haalli isaa haga ammaa wanti ibsame hin jiru. Kana dura ajajaawwan poolisii gara Harargee keessatti qabamee akka ture isinitti himnee jirra. Innis egaa ganaa waan jedhu qaba fakkaata. Kanatu jira. Gama biraatiin waldiddaan ammallee waldiddaan PP Oromiyaatii fi PP kaanii akkuma hammaatetti jira. Keessattuyyuu PP lamaan gara tokkoon malaammaltummaadha jedhanii malaammaltummaa irratti abalutu kana godhe jedhanii garii wal qoodanii egaa haga ammaa hundumtuyyuu ati kana goonee ati kana nyaanne jechaa jiru. Haala kanaan gariin Taayyee faa duraanii garee Shimallis jedhanii Shimallisii fi kan harka mirgaa ta'e hojjetuu fi kan waan hundumaayyuu sochoosuu fi guddataa galaalchatii jedhanii guddataa galaalchaa himachuu ture. Guddataa galaalchaa ammaa dhageenyu keessan jiru jedhamee jira. Dubbiin guddataa galaalcharraa garagartee dubbiin cimaa raayyaa ittisa biyyaa bira geessee jirti jedhama. Raayyaa ittisa biyyaa keessa jeneraalonni jiranii fi akkasumas namni Taaddasa jedhamu kan dirree dhawaa jiru tokko isaantu harka wal keessa naqee harka wal keessatiin jimaa kana daldalaa jira. Kanaaf dubbiin jimaa gara raayyaatti deemte malee gara Shimallisii fi guddataatti hin deemne jedhu. Haa ta'u malee dubbiin doolaarii saamuu abbaa doolaatti deemtee jirti jedhama. Kanaaf abbaa doolaa qorachuudhaaf jedhameeti dubbatamaa jira. Keessattuyyuu abbaa doolaa
yeroo darbe kana waggaa lamaan darbe kana bittaa meeshaa waraanaa isa ilaallataa ture. Muuxannoos qaba ministeera ittisaas ture. Yeroo isaa meeshaa waraanaa baay'eetu bitamee kanaafi inni haa laalu jedhameeti meeshaa waraanaa biyya alaa deemee akka bituudhaa fi itti kenname sanaanii doolaarii qarshii miliyoonaan doolaara hedduu gara iddoo biraatti geesseera yookiin immoo saamee jira jedhameeti kan dubbatamaa jiru. Kanarraa kan ka'e egaa keessa wal hamachuunii fi keessa abaluutu kana godhee abaluu jechuun hammaateera. Kanaaf koreen hundaa'e kuni kana hundumaayyuu qorachaa jira. Koreen kun egaa erga qorateen booda maaliin akka dhufu hin beeknu. Hundumaafiyyuu dubbiin tokko amma gara abbaa duulaa jirti jechuudha. Gama biraatiin Oromiyaatti iddoo hedduutti namoonni ajjeefamaa jiru. Egaa iddoo hedduutti nama hedduutu ajjeefamaa jira. Kana yeroo baay'ee gabaasnee jirra. Maaliifi rakkinni warri waanuma barbaadan ofii isaaniitii gochaa jiru. Akka barbaadanitti ofii isaaniitii nama barbaadan ajjeesaniiti kan isaanii abalutu kana godhe kan isaan jedhani. Kanaan egaa Gindabarati keessatti namoonni nagaa mana isaaniitii ba'anii kan ajjeefaman jedhamee jira. Kunooti qilleensarra nu oolchi. Oromiyaa Shaggar Lixaa Gindabaratirraa waraanni PP Oromoota nagaa ajjeesee jira. Maqaan isaanii Shuruu Dagaagaa, Tashooma Baachoo, Funyaa Balay, Taaddee Boojii, Darajjee Boojii obboleeyyan kuni Faayoo Dalasaa, Shifarraa Kumaa, Dhaabaa Lamuu, Shifarraan obboleessaa lamaan Taaddee fi Darajjee lubbuun hin baane hanga ammaa miidhaa cimaatu irra ga'ee jedhanii jiru. Taaddee Boojiitii fi Darajjee Boojii jechuudha. Egaa haala kanaanii namoota baay'ee akka miidhaa jiran namoota baay'ee iddoo baay'eetti ajjeesaa akka jiranidha. Kuni extra judicial killing jedhamu kana mana murtiitti dhiyeessanii mana murtiitti otoo hin dhiyeessin lafumaa kaanii namoota qabanii achiin booda hin barbaadamtu jedhanii mana murtiitti otoo hin geessini mana hidhaa geessanii mana hidhaatti halkan baasanii namoota baay'ee akka ajjeesaa jiranidha kan himamaa jiru. Egaa kun egaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Kuni waanuma carraadhuma Oromoo ta'eeti kan argamaa jiru. Taanee uummanni miliyoona 6 olii deeggarsa barbaada jedhamee jira. Gargaarsa barbaada jedhamee jira. Kana kan dubbatanii har'a gaazexaan Breed jedhamu tokko baasee jira. Haala kanaan gargaarsa kana kan barbaadanii uummanni baay'ee rakkatee jiru amma uummata Booranaa akkasumas Baalee keessa fi Somaalee keessa jiranidha. Naannoo Somaalee warra jiranidha. Uummanni kuni rakkoo hamaa hongee hamaadhaaf saaxilamanii jiru jedhameera. Ammatti wanti dubbatamaa jiru hunduu waa'ee kaabatii. Kaabaa akkasii barbadaa'ee akkasitti badee manni barumsaa maaliin hospitaalli kanatu badee santu badee akkas ta'ee saamanii maalii jedhanii saamuudhaaf kan isaan qophaa'aa jiranii. Saamicha kanarratti egaa namni akka namni hubannoo qabaatu jedhaniiti kan dubbatanii waa'ee kibbaa namni dubbachaa jiru waa'ee uummata beela'ee kana kan dubbachaa jiru garuu rakkoon jiru qixuma Tigraay jiru saniiti. Qixuma Tigraay beelan akka beelaan beekatiif akka beelaan godhanii Abiyyi beela kana akka meeshaa waraanaatti itti fayyadama. Naannoo kaabatti kibbattis akkasuma itti fayyadamaa jira garuu namni kan kibbaa kana dubbate hin jiru. Kanaafi ammallee taanan uummata keenya wal gargaaruun dirqama keenya haala amma jiru kanaanii uummanni hedduun ganaa miidhamuudhaaf deemaa. Kanaafi gargaarsa keenya barbaada. Karaa dandeessaniin uummata kana gargaaruu fi uummata kana wajjiniin dhaabachuu isinirra jira jennaa.
kanumaanii gara oduu addunyaatti deemna. Oduu addunyaatiin feeltimaan sooroma bahee David Stafield bakka isaa bu'ee jira. Egaa Jeffrey Feltman yeroo baay'ee hojjetee jira, waan baay'ee hojjetee jira, danda'ee baay'ee hojjetee jira. Biyyattii sanatti araara fiduudhaaf tattaaffii guddaa godhee jira. Haa ta'u malee tattaaffiin isaa suni yoo ta'u milkaa'iniif hafee inni kana dura egaa iddoo garaagaraatti hojjetee jira. Amma hanga waggaa tokkootiif jedheeti yeroo sanis yoo Baayiden kadhatee waa'ee gaanfa Afrikaa kanaa miina ilaalii gaanfa Afrikaa kanarratti nageenya buusii jedheenii kadhatee achiin booda tolee jira gara Itoophiyaa deeme isaanis kadhatee yeroo hedduu achi deddeebi'ee jara kana kadhateera. Jarri kun hin didanii warra Tigraayis dubbisee jira. Warra Tigraay irraa hamma tokko waan pozitiiv ta'e argamus gara Itoophiyaatii garuu mootummaa Abiyyi irraa wanti ifa ta'e hin argamne. Yeroo baay'ee Abiyyi isa baqachaa ture. Maaliif na baqataa jedhee gaafa laalus kana dura akkas goote jedhanii maqaan si badee jira jedhaniini. Kanarraa kan ka'e egaa baay'ee hojjechuu yaadus homaa homtuu hin milkoofne fi kan hin milkaa'iniif immoo dadhabbina isaatirraa otoo hin ta'in mootummichi waan fedhii kan hin qabnee fi amma egaa ammaan achi nagahee jira. Durumaayyuu kanan sooroma ba'uudhaa ta'u Baayiden na waamee jennaaniin waan kana fudhadhe malee hin fedhuu jedhee jira. Amma iddoo isaa Ambassador David Satfield fudhateera jedhameera. Kanaafi ambassador kuni Turkiitti ture. Turkii ambassadora Ameerikaa ture. Sanaan alas iddoo baay'eetti nageenya irratti hojjeteera. Keessattuyyuu biyyoonni Arabaa kuni walitti naqanii gara tokkoon garee tokko deeggaranii gara biraatiin garee biraa deeggaranii akkasitti diroonii fa'anillee waraana keessatti geggeessaa turanii kanii araarseedha jedhameeti yaadamaa. Keessattuu Liibiyaa irratti, Siiriyaa irratti akkasumas Yemanii irratti muuxannoo akkasii qaba jedhamee jira. Kanaafi amma Itoophiyaattis erguun isaa kanaafi jedhama. Amma Itoophiyaa Horn of Afrikaatti erguun sana qofa otoo hin ta'in Araboota biratti fudhatama qaba. Namni kuni maaliif kana dura yeroo dheeraadhaa fi Middle East keessaa akka dippiloomatii cimaa ta'ee Middle East waan turee fi waa'ee Middle East kanaan sirriitti beekaa. Lammaffaa namoota garaagaraa beekaa. Konnekshinii gaarii qabaa. Konnekshinii gaarii waan qabuuf konnekshinii isaa kanatti fayyadamuudhaani Abiyyi irraan dhiibbaa geessisuudhaani akka waraanni kuni dhaabbatu gochuun ni danda'ama jettee Ameerikaan yaaddeeti nama kana garasitti ergitee jedhama. Sanaan ala waan poolisii dogoggora maalii waan tokkoyyuu hin qabu. Feeltimaan kan inni ba'a jedhee ofumaa isaatii ani nagahee jira ammaanichi kana caala deemuu hin danda'u jechuudhaani malee waan biraa Ameerikaanii himaammata jijjiirtes miti. Himaammanni jijjiirames wanti jijjiirames hin jiru. Egaa kanumaan oduu ittaanutti deemna. Oduun ittaanu Ministeerri Haajaa Biyya Alaa Chaayinaa Asmaraa jira. Ministeerri Haajaa Biyya Alaa Chaayinaa yommuu Eertiraa daawwatu yeroo dhiyoodhaasitti isa jalqabaati. Eertiraanii kana duraa biyyoota baay'ee wajjiniin walitti dhufeenya hin qabdu. Eertiraanii biyya kophaa taate biyya hundumtuyyuu tuffate hundumtuyyuu adda baasee kophaa taatee ture. Amma garuu erga Itoophiyaadhaan michite Abiyyiin michiteen booda Abiyyi hamma tokko Chaayinaas kadhatee Chaayinaadhaanis walitti dhufaa jiru. Haala kanaan egaa waan guddaayyuu ministeerri Haajaa Biyya Alaa Chaayinaayyuu waan gara Asmaraa deemuudhaani Asmaraa mootummaa Itoophiyaa kadhachaati kan inni jiru. Kanumaan wal qabsiisee
qarshii miliyoona 15 kenneefii jira. Qarshii miliyoona 15 jechuun doolaara miliyoona 15 yookiin immoo qarshii Chaayinaatti yuwaanii 100 jechuudha. Miliyoona 100 kenneefii jira. Sana jechuun walumaa galatti gara doolaara Ameerikaatti gaafa jijjiiramu miliyoona 15. Egaa miliyoonni 15 kuni heektaraadhaaf maal akka godhu hin beeknu. Hundumaafiyyuu haganaayyuu argattee hin beektu. Kana argachuutti warri Eritiriyaa hedduu gammadanii. Sanaan alas Isaayyaas gara Beejing deemee akka daawwatuu fi pirezidaantii China shipping wajjiniin akka mari'atu dubbatanii jiru. Kanaaf Eritiriyaan gammachuu guddaatti qabdi. Haa ta'u malee wanta nutti agarsiisaa jiru keessattuyyuu Ameerikaan nama keessa Middle East irratti nama beekumsa qabuu fi nama Middle East keessaa connection guddaa qabu. Horn of Africa irratti muuduun Itoophiyaa hagam akka Middle East irratti hirkattee fi Itoophiyaa akka Afrikaatti otoo hin ta'in akka paartii Middle Eastitti ilaaluudhaan Ameerikaan kana gochuun, lammaffaa Chaayinaanis gocha Ameerikaa kana dhiibbaa Ameerikaan geessitu kana kophaatti dhiisuudhaan yookiin tuffachuudhaan otoo Ameerikaan lallabduu Eertiraan biyya gaarii miti, Eertiraan lammiilee ishee irratti rakkoo guddaa geessisaa jirti. Eritiriyaan mootummaa dikteetariitiin bulaa jirti. Kanaaf dhaabachuu qaba bakka jedhamutti.